Hai akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii baga nagaa jiraatanii gammachiisanis nan jedha akkasuma immoo hadda barumsa baay'ee jaalatawwan isin qabateetiin yaadheetiin jira akkasuma viidiyoon isin gadhiisu hanga dhumaa ilaalaa yoo isiniif galaa subscribe share like gochuus hin dagatinaa amma barumsatti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu hordoftoota Ooliyaa Diwaar baga jiraatanii nu gammachiisanis nan jira hadda barumsa baay'ee gaarii tokko isiniif qabadheetiin jira aappii baay'ee tokko jaalattu kan nam tokko agarre ka isin qofti argitan isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira na hordofaas nan jedha warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan jalqaba maal godhuu qabdu dhuftaniitiin YouTube keessa seentanii jechuudha haala kanaan isinii baasa YouTube jettanii bakka sarchii kana tuxxaniitiin Ooliyaad OR jettanii akkana search gootan jechuudha haala kana yoo isinii baasa Ooliyaad irratti akkana gadhooftaniitiin yoo jettan kunoo gubbaa kanarra asfara jechuudha asfara viidiyoon isinii baha bakka viidiyoo san tuxxanii waan isiniif gadhiisu kun hunda as keessaa argachuu ni dandeettu akkasuma dammoo akka barumsa isiniif gadhiisu ni dhufu barbaadan dammoo kunoo akkanatti asfara like ni tuxxanii asfara dammoo subscribe bakka kana tuxxanii jechuudha asfara jechuudha akkasuma dammoo mallattoo fafooka bilbila fakkaatu tanani tuxxanii akkanatti all kayyattu kanarra deebistanii jechuudha haala kanaan wannan isiniif gadhiisu hundinuu isinirra dhufaa akkasuma like illee gochuu hin dagatinaa subscribe gochuu hin dagatinaa hordoftooti yaa ammaaf gara barumsaa tarraa jechuudha akkasuma dammoo wanni biraa wanni isin app yoo barbaadu linkii jala argachuu dandeettanii wannan isinii gadhiisu hunda aspira argachuu dandeettan kuno aappii isiniif gadhiisu hunda bakka kana tuxxan aappii isin barbaadan sun isiniif baha ammaaf gara barumsaa tarraa na hordofaas ni jedha barumsa baay'ee tokko namatti tolu qabadheetiin isiniif dhiyaadheetiin jira barumsaadhaan ni jaalatadheetiin yaadaa jechuudha waa'ee kaa'in maastariitii akkamitti warroon YouTube daladdan jechuudha fakkeenyaaf viidiyoo irratti akkami wanta akka subscribe faa wanta akka share like faa kanneen akkamitti kaa'achuu dandeenya akkam dammoo viidiyoo gadhiisnu san akkamitti background yookiin duuba viidiyoo isaa akkamitti haala kamiin jijjiiruu dandeenya kan jedhu jechuudha haala kamiin akka jijjiirtan isinitti agarsiisaa sirriitti na hordofaa hanga dhumaa jechuudha hanga dhumaa yoo ilaaltanii jettan isiniif galaa akkasuma barreeffamoota garagaraa viidiyoo irratti barreessu wantoota garagaraa kalarii jijjiiruu waan barbaadan haala kamiin akka gootan isinitti agarsiisaa innaa akkasuma dammoo appilikeeshinicha kan aappii kanas wannaa jala sinikaa linkii kee jala sinikaa linkii kee jala seentaniitiin fudhatuu ni dandeettu akkaataa linkii itti fudhattanii isinitti agarsiiseera viidiyoo dabre irra ilaaluu ni dandeessu jechuudha mee waliin haa ilaallu jechuudha fakkeenyaaf kun haala kanaan naabanaa jechuudha haala kanaan erga inni naabaniitiin jedhee jechuudha maal gootanii kun dhuftaniitiin asma bara tuxxanii jechuudha kun isa kana bara tuxxuu jechuudha ammas dhuftanii asfara tuxxuu jechuudha isa kana jechuudha akka barbaadanii filachuu dandeettan akkan isinii dhufuu qabaa jechuudha aappichi kun dammoo oriijinaala linkii jalaa buufattan malee kuwwan baay'ee isiniin hojjetu jechuudha erga asfara dhuftanii isin background duuba isaa san asfara dhuftanii jechuudha miidiyaa bakka dhukana achi bara tuxxanii jechuudha mee fakkeenyaaf achi bara tuqeetiin jedhu akkana naa baasaa jechuudha anama waan barbaade as keessaa baafachuu qabaa jechuudha background kiyya waan barbaadan jechuudha waan fedha keessanii viidiyoo ta'ee suuraa ta'ee waan barbaadan baafachuu dandeettanii jechuudha mee nama fakkeenyaaf as keessa galaa tuqu kun wantoota garagaraatu jira mee kalarii barbaade kalarii gosa garagaraatu jira mee kalarii tokkochaa fudhadhu mee kuno haala kanaan asfirannaa fidaa jechuudha isa kana akkana qabdanii asfira akkanatti asfira jechuudha qabdaniitiin achi harkistanii jechuudha sekondii takkaaf akkana qabdaniitiin akkana achi harkisuu dandeettanii jechuudha hanga bakka silaa barbaadanii san akkana harkifachuu dandeettu jechuudha kuno akkanatti jechuudha akkana deebistanii akkana dhiistanii jechuudha kuno achi booda maal gootanii erga akkana gootanii kaataniin booda asfira dhuftanii kuno asfira tuxxanii jechuudha haala kanaan ammas waan biraa barbaadan waan biraa asirra galchuu barbaadan viidiyoo fiddanii kuno asfira tuxxanii jechuudha
erga tuttanii miidiyaa bakka jedhu kana jechuudha. Aspira jechuudha. Miidiyaa bakka jedhu kana tuttanii jechuudha. Achiin booda dhuftanii viidiyoo barbaadan faayila keessa isin galchaa jechuudha. Miidiyaa san biroo tuttan anamma fakkeenyaaf aspiraa tuquu jechuudha. Viidiyoodhaan qabu kanneen keessaa fakkeenyaaf kanarraa godhuu jechuudha. Haala kanaan kunoo viidiyoon kun akkanaa jechuudha. Viidiyoo kana baakgiraawundii isaa haala kamiin jijjiiraa isa jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo wantoota garagaraatti baakgiraawundii isaa duuba isaa kana jechuudha. Haala kamiin jijjiiraa isa jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf wajjin haa ilaallu jechuudha. Isa kana maal gootanii viidiyoo kana muruu qabdu jechuudha. Haala kamiin murtaa yoo jettan kunoo aspira jechuudha. Kunoo aspira tuttanii jechuudha. Croopping keessatti kana jechuudha. Viidiyoo kana muruu barbaadan kunoo achi yoo tuttan haala kanaan haga bakka barbaadanii murtanii jechuudha. Barreeffamoota garagaraa kanneen akkasuma dammoo akka isinii guddatu gochuu barbaadan haala kanaan akkana gochuu dandeettu jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf erga geessaniin booda jechuudha. Asuma deebisanii ammas asuma bira tuttanii jechuudha. Kunoo bakka kana iddoo kana tuttanii jechuudha. Kunoo akkas erga gootanii ammas suuraa kana irra tuttanii akkan of isiisitu jechuudha. Haga barbaadan jechuudha. Akka barbaadanitti akkanatti of isiistanii ittiin jettan akka isinii guddatu barbaadan akkasuma dammoo xiqqaatee mul'atu illee barbaadan haala kanaan jechuudha. Gootan jechuudha. Achiin booda ammas dhuftanii maal gootu amma duuba viidiyoo kana jijjiiruu barbaadan kunoo aspira dhuftanii jechuudha. Kunoo haala kanaan dhuftanii yoo ta'an akkana isinii baasee oolu isin aspira dhuftanii jechuudha. Isa kana achi tuttanii achi deebistanii jechuudha. Oonii gootan kunoo haala kanaan argitanii kunoo bifa kanaan jechuudha. Akkana siisaatiin jechuudha. Kunoo haala kanaan kunoo baakgiraawundii isaa argitanii naaf sirratee jira jechuudha. Amma kunoo wannaa fakkaatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf akkana ture jechuudha. Amma dammoo akkanatti naaf deebi'eetiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf wajjin haa ilaallu. Duraan akkam ture jechuudha. Inni kun jechuudha. Akkana ture jechuudha. Akkasitti aspira dhuftanii haala kanaan sirreeffachuu dandeettu jechuudha. Akkasumattiin arramtu bakkuma san dhaxxaniitiin tuttanii haala kanaan akkana sirreeffachuu dandeettu. Akkasuma dammoo wantoota garagaraa akkamitti wanta akka sabiskiraabii waan akka sheerii fa'a akkam irra kaahannaa bakka jettan san ammas dhuftaniitumaan asuma bira tuttanii jechuudha. Aspira ni tuttanii ammas miidiyaa bakka jettu tana seentanii jechuudha. Miidiyaa watan gara faayila keessanii isin seensaa jechuudha. Gara suuraa isin qabdanii jechuudha. Waan isin qabdan kana jechuudha. Fakkeenyaaf isin jalqaba way barreeffama amanama ka suuraadhaan irra kaa'atan isin agarsiisa. Barreeffamaanis ni jira jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf jalqaba akkana hin buufattanii jechuudha. Haala kanaan kunoo akkana siisitanii hoo barbaadan akkanatti kaahuu dandeettu jechuudha. Kunoo akkana haala kanaan jechuudha. Haala kanaan kaahuu dandeettu. Akkasuma hoo achiisuu barbaadan kunoo aspira jala kana isa kana tuttanii achi harkisuu dandeettu jechuudha. Akkana haga bakka silaa barbaadanii jechuudha. Akkana jechuudha. Akkasuma dammoo maal godhuu dandeettu aspira amma fakkeenyaaf viidiyoon kun jechuudha. Wannaan kun jechuudha. Sheeriin kun aga viidiyoo haga dhumaa wajjin haa deemuu barbaadanis waliin achi dheeressuu dandeettu jechuudha. Achi booda erga kana geessaniitiin jettanii akkuma duratti san aspira dhuftanii bakka kana tuttuu jechuudha. Haala kanaan kunoo fakkeenyaaf haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Akkasuma dammoo barreeffamoota biraas yoo barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota garagaraa akkasuma miidiyaa keessa seentanii dhuftanii faayila keessan isin galchaa faayila keessaan dhuftanii waan barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuuka ta'ee xiyyaa garagaraa fakkeenyaaf waa'ee feesbuukaa ibsuu barbaadan kunoo haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kunoo akkanatti jechuudha. Haala kanaan kaa'achuu dandeettu jechuudha. Akkanatti jechuudha. Akkasuma dammoo akkuma isin jedhan
aspira dhuftanii tuttanii jechuudha. Ammas kun naannoo kana jechuudha achi harkisuudhaaf jechuudha. Isa kana sekondii takkaaf akkana qabdanii akkana harkisan isiniif harkifamaa jechuudha. Haala kanaan akka barbaadanitti akkanatti sirreeffatanii kun FB bakka barbaadan dhattanii hedduu walakkaa irraa godhuu dandeettanii jalqaba irraa godhuu dandeettanii bakka barbaadan bakkuma isin viidiyoo kana irra dhaabdanii irraa wanna keessantan irraa isiniif eegalaa jechuudha. Kun ammamee fakkeenyaaf kun amma haala kanaan kun amma haala kanaan jechuudha akka barbaadanis sirreeffachuu dandeettu. Akkasuma dammoo qubee barreessuu barbaadanis kun dhuftanii akkasuma seentanii kaataniitiin tekstii bakka itti kana tuttanii jechuudha. Fakkeenyaaf mi'a seenu'anii fakkeenyaaf mee ooliyaad maqaa chaanala kiyyaatti barreessame ooliyaad Oromoo warri jedhee jira. Ooliyaad warri mee kuno akkana haala kana yoo inni baase akkana achi qabeetiniin guddisuus danda'a waan barbaade gochuus danda'a jechuudha. Akkasuma dammoo dhufee istaayila barbaadan qubee irra kaachuu barbaadan as bira dhuftanii tuttanii jechuudha. Achi bira kuno haala kanaan dhuftanii ka barbaadan keessentanii inni isin galchaa akkana waan istaayila barbaadan qubee barbaadan midhaagoo irra erga deeffattaniin booda kuno as bira dhuftaniitiin tuttanii jechuudha. Achiin booda kalarii yoo barbaadan qubee kana kuno as bira dhuftanii tuttanii jechuudha. Kuno kalarii garagaraa isiniif baasaa jechuudha. Kalarii barbaadan irra kaa'achuu dandeettu jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma kalarii kanarra fakkeenyaaf diimaa irra tuqee jira. Dhuftanii as bira tuttuu jechuudha. Achiin booda akkanatti ni tuttuu jechuudha. Haala kanaan guddisuus dandeettu. Akka barbaadan akka inni wanna isinii godhu as bira dhuftanii akkanas godhuu dandeettu jechuudha. Kun haala kanaan akka inni isiniif mul'atu jechuudha. Haala kanaan akkuma isiniin jedhisan jala kana qabdanii akkan harkisuu dandeettanii haga bakka silaa isin barbaadanii jechuudha. Haala kanaan barumsi guyyaa har'aa qabanne kana jechuudha. Barumsi haala kanaan dhumarra erga geessitaniitiin jettanii dammoo maal gootanii gara faayila keessanii seef godhachuudhaaf as bira dhuftanii jechuudha. Kun as bira dhuftaniitiin tuttuu jechuudha. Bakka akka mallattoo sheeriisan isa san akkana gaxuxxanii jechuudha. Yoo gaxuxxaniitiin jettan as bira dhuftan jechuudha. Kun haala kana eksportii bakka tana yoo gaxuxxaniitiin jettan isiniif lakkaa'u eegalaa isa kana duraan dustanii maal godhuu qabdu mee dhiifama as biratti kun bifa qulqulluu ta'een kun iddoo kanniin jechuudha. Bifa qulqulluu ta'een akka barbaadan 5472 wanta garagaraatu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf 540 maal irra yoo gootan baay'ee qulqulluudha. Akkasumas sanii 480 illee akkasuma qulqulluudha. Kanniin irra haala kanaan akkana gootan erga deeffattaniin booda export bakka kana gaxuxxanii jechuudha. Akkuma mareef isin agarsiise jechuudha. As bira akkana haala kanaan gaxuxxanii jechuudha. Isa kana ga'u gaxuxxan haala kanaan isiniif seef ta'u jira jechuudha. Haala kanaan baay'ee illee yeroo illee isinittiin fudhatu haala kanaan daawlood isiniif ta'aatiin jira jechuudha. Haala kanaan barumsa biraas qabadheetiin isinii dhiyaadha. Barumsa kana sirriitti hordofaa hanga dhumaa ilaalaa. Akkasuma dammoo subscribe share like gochuun dagatinaa ijoollee Oromoo wal jajjabeessaa. Yoo subscribe share olii gootan akka kanuma wal jajjabeessu jechuun akkasumas barumsi amma waa'ee kaayina maasterii kana bifa biraatiin yeroo biraa bal'inaan isinitti agarsiisadha. Waa'ee waan muraasa qofa isinitti agarsiisee yeroo itti aanu waan biraa isin mul'isa. Kun amma fakkeenyaaf seefnaa ta'ee jira. Kunoo dhufeetiniin as bira tuqaa jechuudha. Kunoo achiin booda gara waan barbaadan kunoo as keessaan viidiyoo pileeyar irratti haa tuqumme. Haala kanaan kun haala kanaan isiniif daawlood ta'ee jira. Seef isiniif ta'eera. Mallaqa tokkollee isin hin gaafatu. Haala kanaan subscribe share like gochuun hin dagatinaa. Amma gara memoora keessanii isiniif tara jechuudha. Haala kanaan haga barumsa biraatiin walitti deebinuuf nagara naaftotaa hordoftoota Ooliyaad OR nagara.